እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ካቻሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ማንኛውም እንዳያችሁ ነው። ዳኔ ትናንትና እኔ መነግርሽ ነገር አለ በጀርባ ካሜራ እኔ ማስረጃ አለኝ አለ። ካወክ ንገሪኝ ያለች ነው። ትናንትና ሀይሜ የለመነች ነው። በካሜራ ጀርባ ነግሪሻለሁ አለ። ዛሬ ደግሞ እንተ ግን ለአንትኑ ነው ለፎሎ ለሰብስክራይብ ለከ እነሱ ህይወት አትበጥብጡ። ዳኔ ውጡ እናንተ ሁለታችሁም እቺ ሱሲም አንተም ውጡ። የሂሜ ህይወት እና የብሩኬ ህይወት ማል አትግቡ። ወላሂ እንዳያችሁ ነው እኮ አሁን ፎቶ ምናምን አየሽ ብለ ዛሬ ጠርቶ ሀይሜን ጠርቶ ካሜራ እንደቅኖ ማታ ላይ ነው ሲጽፉ ይጽፋል። ብሩኬ እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ የኔ ምናምን ግራ ገባኝ ወላሂ ግራ ገብቶ ሰው ሁሉም ግራ ገብቶ ወላሂ እኔ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ብሎ ያሳያል ማለት ነው። ስልኩ ላይ እንዳያችሁ ነው። ሀይሜ ደግሞ ብላ እንደዚህ ይዛ ያለቀሰች ነው። ሀቀፈኝ ደግሞ ለምንድን ነው እሷ የምታንቀፈው? አንተ አይደለም የምታንቀፍ ብሩኬ ነው እንጂ አንተ አትቅፋት፣ እሷን አትቅፋት። አንተ አሽቀባጭ ወላሂ እንዳያችሁ ያለቀሰች ነው። ደግሞ ሲታይ ብላ ነው ያየችው። የኔ ማር የኔ ቆንጆ ብሎ ይጽፋል። እንደዚህ ነው አለ። ደግሞ ፎቶም አለ ያለች ነው ሀይሜ። ለምንድን ነው ግን እውነቱ ፎቶ ካለ እውነቱ ከጽፉ ከሆነ ለምንድን ነው አትለቅቁም? ሰው እንደ ፎቶ ጽፈቱ ምናምን አይቶ ይፈርዳል። ወላሂ ሰው ይፈርዳል። ስለዚህ እናንተ ብቻ ስትዩ ሳይሆን እውነት እሱ እንደ ፍቅረኛ አደርጎል ከሆነ ብሩኬ ፎቶም እሷ ጋር ተነስቶ የሆነ መጥፎ ፎቶ ካለ አውጡ። ደግሞ በጎደኝትም ፎቶም አለ። አሁን የሄዳችሁ ቦቶ አሁን እንደ ጎደኛ እንደ ኖርማል ጎደኛ ፎቶ አለ ሰው ጋር የምታነሳችሁ ፎቶ የሆነ ድግስ ቦታ ትሄዳላችሁ። ግን ዳኔ እነሱ ህይወት አትበጥብጣ። ውጣ ወላሂ ውጣ። አንተ ጦሰኛ ነው። አንተ ነው ደግሞ ሚስታክ እኮ የአንተ ሚስት ነው፣ የብሩክ ሚስት ነው ሱሲ። ኧረ አስጠሊታ ሁላ ወላሂ ግራ ገባኝ። አሁንስ ወላሂ አስጠሊታ ሁላ አኩማ አርጊተኒ ኩኖ በሬሰማ ብሩኬ ነጋ አኩማ አራራማን ጅረኒ ሀይሜ ጅኒኒ አማ መጨረሻ አረጋኒሩ ጀቹዳ መጨረሻ ሳኒተም ወልበጠበጣ ጅሩ ጀቹዳ ማሊፊ ከሌሳ ዳኔን አኒ መሰረጃን ቀባ ገሩ ካሜራ በካ እደ ካሜራን ጀረት ሲቲሂማ ጀዴ ከሌሳ ጀቹ ሸኒሞ ሀምቤት ወጅራት ነቲሚ ጀቴ ከለቻ ቱርቴ ከሌሳ ጀቹዳ ከሌሳ ወሊተ አራርሳ ጀቴ ሳዋንቴቲ ወሊ ገሉ ዲደን ማለ ሐራሞ ጀቹዳ ሰብስክራይብን ሳይሰ ገይ ወጀተኒ ዱጋ ረቢ ጉያ ለማ ሀይሜ ጅኒ ከንኒ ሰብስክራይብ ጀዴቴ ዱጋቴ ሂምበሬ ሳን ጅዱ ሳኒ ገሌኒ አከሲቲ በጠበጡፊ ሰበብ ሀይሜ ጉያ ለማ ችረት አርገት ሐራ ኤሰ ጅረ ሰብስክራይብ ሰላላ ወላሂ እድኒ ጅሩ ላላ ከናፍ ዮ ጅሬኛ ሳኒ በጠበጠቴ ዶጎንጎራ ኬት ወላሂ ነማ ወልጃለት ጅዱ ሊጠኒ ጅሬኛ ነማ ጅዱ ሊጠኒ በጠበጡኒ ጅሬኛ ነማ ሂምበርባችሱ ማሊ በርባችስ ዳኔን እንጀደን አኩማ አርጊታን ካን ማሊፍ በርባችስ ሳን ጅዱ ገሉ አቲ ኢኒ ዮ በርባዴ ሃደመና ሰፈኬኛ ሃደመና አቡመት አደበታ አቲ ሃደመና ኬ ወደበቹ እንደደኝ ሃደመና ኬ ወበመቹ እንደደኝ ብሩኬን ማልሲፋ ጎዱ ፍሬ ማልሲፋ ጎዱ ጀቹ ዮ ዱጉመቴሙ እደሞ በሬሰምኒ ኩኑ ያቴስ ፎቶ በዳጅራ ዮቴ ማልፊን ገዲስተ ሚዲያ ረት ሁማ ላልተኒ ብቻ ምቲ ሃይሜንስ ዳኔንስ ገኢሳቲ namni ጊዜ sana ilaale hin faradaa jechuudha. Dhugaa burukeen ani eddee burukee yoo burukeen dhugaatti kana hojjetate eddee burukeeti
namuma yuhan amanamu jiru dhugaa yoo dhugaate yoommoo sinillee deebistanii parankii irratti hojjettu yoo ta'e yaa ta'u garuu moonti kun burkeen dhuguma otoo si wajjiniin jiru haimii atillee tasaasattee jiraatti yoo ta'e atoosuma isa wajjiniin jirtu otoo burkee wajjiniin jirtu sitatii meeqa aanatti hojjettee jechuudha. Ilmi namaa hin dogongora hin deebi'a. Dogongora meeqatu hojjette sitatii meeqa nurra darbee ma jiraata. Atis akkuma inni dogongora hojjette akkumatti dura hojjette yoo ta'e atillee akkuma inni irra sii darbe irra darbuu fi qabdaa jechuudha. Wanti kana gara samaayii nama geessisee iyyuu hin jiru. Lubbuu namaa wanta bahee hin jiru. Kun hiifatama jedhee gasitti kufeera hin didde. Kanaafiyyuu namni dogongorre hin jiru. Rabbii miti ilma namaati jechuudha. Kanaaf ani hin dogongorre rabbii bichaadha malee ilmi namaa hin dogongora. Dogongora isaa immoo akkumatti kanaan dura dogongorteedha jechuudha. Kanaaf irra darbuu fi qabda. Kanaaf immoo jinniin sheexanaan numta deemu jidduu keessan galtee sirraallee oduu immatti fidduu hin qabdu. Oduu immatti hunaantuu hin qabdu jechuudha. Oduun hunaanina. Oduu hunaanuun bu'aa tokko hin qabu. Siifillee jireenya kee diigee akka abdii dhabdu si gochaa jira malee siif oogee miti daanii har'a. Siifi oogee sitti hin fakkaatiin haimee jireenya kee balleessuun malee si fakkaatiin miti. Yoo barbaachisaa ta'e haadha manaa isaas adabata. Gizee argee sana maaf wajjiniin jiraata. Dhuguma akkas jedhanii walii barreessu. Waliin footoo hin taane yoo qabaatanii yeroo sanatti maal eega guyyaa farankii kana maaf eeggatee sitti haasa'uu dhaqi. Duraan maaf sitti naasoo yoo dhugaatti si kabaje si jaallata ta'e. Isayyuu ija ishee keessa ilaalaa itti agarsiisa silkii. Asiin ija ishee keessa ilaala. Asiin silkii harka tokko mee ilaalaa mee wallaahi laazim hanumti na dhibee kaleessa rifeensa ishee as takka akkalaa fi akkati kaffa'amtuun barbaadu yenee qonjo akkati aartuun barbaadu anta akkas taatuun barbaadu jedhee akkas mataa harrakaata isaa kaleessaa jechuudha. Akka burukee jechuun inni hojjetaa jiru. Garuu yoo burukee jin gargar baates kan kee ta'uu hin dandeessu daanii kana bareeti. Kana baruu qabdi. Kan kee taatu haimee yoo sajjiniin gargar baates kan kee ta'uu hin dandeessu. Wanta ta'eefi otoo callistee hankee silaa baxameera duraa hasaanii tokko jidduu isaanii galtee ibidda qabsiisuu istee keessa baati bareedaadha. Rabbii hin jaallatu. Jireenya namaa keessa waa galtu jechuudha. Hankee jireenya kee wallaalte jireenya namaa keessan galii dhugaa rabbi nama gaddisiisa wallaahi. Ufii jireenya isaa wallaalee ufii fireendii isaa abboommachuu dadhabee jara lamaan walitti akka isaan tokko hin taane hojjetaa jira jidduu galee ammallee jechuudha. Haimeen immoo akkuma ishiin ani hin beeku dhugaa rabbii nama ani hin beeka wallaahi namoota tokko namni baada waliin amannee maaliif waliin jiraata wal amanuu waddee dhabee jechuudha. Dubbii kana jechi yoo barukeen kana hojjeteera ta'eyyuu amma kana dubbii guddisanii amma kana deemuurraa maasarajjaa kana tokkoon bira teessee ittimtee irraatii bartee amansiistee atiyyuu mustaqaqaatti laachuu dandeessa jechuudha. Yoo dubbii kun dhugaadha. Garuu immoo akkas yoo inni dhufee oduu sii fide kunis oduu sii fide yoo ta'e isa wajjiniin akka gargar baatu malee burukee wajjiniin akkasii tokko taatu miti jechuudha. Kanaafuu namni sitatiin hojjenne hin jiru. Dhugaa rabbii ilmi namaa sitatii hojjeta. Sitatii sana sanarramu nima deebaa jechuudha. Dogongore miti dogongora sanarraa akkuma kanaan dura dogongoraa turte. Ati amma isallee yeesisu jedhee qalabatii hidhadhee jetta miti kanaan dura mucichisa qalabatii hidhattee fi jechuudha. Akkasuma kunillee. Kanaafuu dingata yoo sitatiin tokko jiraatte burukeen sitatii tokko hojjete yoo jiraate akkuma inni kanaan dura irra sii darbe atillee irra darbuu fi qabda. Waan guddaa yoo hin taane waan nama jibbisiisu tokko yoo hojjenne irra darbite tokko taate akkuma duraatti jaalala keessan duraatti deebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Yoo dhageessate waan baay'ee dabarsitaniitu wal faanaarra. Amma isaan wallaahi dhugaa dubbachuuf namni isaan ilaalaa ture namni isaan daawwataa ture jaalalli isaanii akka inni nama wallaahi akka nama qannaasisu jechuudha. Nama qannaasisa jaalala isheef jaalala burukee jidduu jiru jechuudha. Amanummaatiin waliin deemaa turan jechuudha. Garuu immoo amma kana deemanii guyyaa tokkotti jidduu isaanii jinniin sheexaanni galtee wayima sababa farankiitti kun amma torbee lamaa olitti deemaa jiru jechuudha. Jarri kun lamaan akkuma argitan kan dhugaa rabbii. Amma ani ija ishee keessaa maal fuudha? Mimee ilaalaa dhugaa rabbii. Ija ishee keessaa maal fuudha? Ati moobaayiliin ilaaltu ija hamiirra maal fuuta? Ajab yoo ma'oo fakkeenyaan ufumaa barreessiteetiyyuu fiddeetta yoo ta'e
itti gaafatamtaarra sitti fakkaata garuu aarsaadha. Isaan lamaan yoo wal diiganii kan duuba burukee jirullee hin argine ati dhugaa rabbii. Giddiitiin burukeen illee Haimeen wajjin hin jiraadhu jechuu hin danda'u. Yoo isheef hin taane isheenis mirga ishee barbaaddi innis mirga isaa barbaade. Garuu immoo yoo akka kanaa jara jidduu lixxee sheexaana taatee argamtu kana baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ammallee hin qaba jettee jirta. Ammas waan gadi fiddu yoo dhugaatee gaduma gadhiisaatii namni kun haa faradduun. Kan kana achi immoo sobdanii achi mobaayilii waan hin taane walitti agarsiistanii isa jimti jennu yeenyaan anፈልግም እንደዚህ አይነት ሊቀቁ ካለ ማዘረጃ ካላችሁ ሊቀቁ ማስረጃ አለ ያላችሁ አይደለም ሊቀቁና እናያለን። የኛ እናንተ ማስረጃ እናያለን ወይ ዝም ብላችሁ ደግሞ የኛን ፍራንክ ልታደርጉ ነው ወይስ እንዴት እኔ እንጃ ወላ ግራ ገባኛል። ተው እንደዚህ አይነት አትስሩ። ዳኔና ሱሲ ውጡ እነሱ ማል እናንተ ገብታችሁ አትብጥጡ። ውጡ ሁለታችሁ። ሰው የለም እንደ እኔ አንዳንድ ጊዜ ወላሂ እነሱ ጀርባችሁ ያሉ ምንድነው የሚጠብቁት? አሁን እንትንም በፊት ፈጽሞ ነበረ ፈጽሞም አሁንሞ እነሱ የሱ አልሰሙም። ብሩኬ መሰለኝ ሃይሜም አትሰማም መሰለኝ። ግን እንደ ሐቂሜ ሞክራለሁ ያለ ነው እንግዲህ እናያለን። አማ ፈጽሞኔ አመንደንደ ያላን ጅራ ሁን ነኮልተ ጅራ ገሩ ጀዴ ገሩማ አመንደንደ ጀራ ለማኒና ሳን ጅራ አመንደንደ ያላ ጀዴ ጀራ ከና suusii fi namicha sheexaana kana immoo jidduu jaraati baa jedhee jira. Jarrillee waan jidduu jaraati baa miti ammallee masarajaan qaba jedhee har'allee kun akka kanaatiin jara lamaan olii gadi gochaa jira. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii. Durumaa garatti barrii banatan dhabanii barrii yoo isaanii banantu immoo eessaan gargar goonaa jedhee namni rafee namaa hin buluu jechuudha. Maaliif hinaafistu Haimeetiin namni hin jaallata. Burukeellee akkasuma iddoo tokkotti jara lamaan jaallatu jechuudha. Ati daaneen kana hinaafisteeti jechuudha. Wayin immoo burukeellee yoo isheen burukee dhiistee hankee ta'uu dandeessi laata? Hankee taati moo hankee ta'uu hin dandeessu gargar yoo baaste sarra. Waan qabatamaa dhugaa immoo yoo jiraate akka kanaa miti gadi gadhiista sila akka uummanni arguuf malee Haimee bichaatti miti natti agarsiista. Uummatatti illee agarsiisa uummanni gisee sana ilaalee firdii farada. Dhugaa rabbii. Burukeen dhugaa rabbii yoo kana hojjetate dhugaa yoo waan hin taane hojjetee jiraate burukeen akkuma ammasaan achirraa odeessan kana yoo ta'e dhiiruma amma namuun jiru jechuudha. Dhiiruma nama nagaadha jettanii wabii dabartanii fi qabdanii jechuudha. Ani akkan beekutti burukeen nama nagaadha jedhe yeroo hunda wallaahi jaalladhas hin kabajas. Maaliif nama nagaan jedhaan dubartiif kabajaan ni qabu dhugaa rabbii. Dubartiin akkasa biratti xiqqaattu akka arrabsamtu hin barbaadu. Dubartiif kabajaa qaba. Haadha isaaf kabajaa qabaa fi haadha isaaf kabajaa wanta qabuuf dubartiif garlee kabajaa qaba. Kanaaf isa jaalladha. Garuu immoo ilmi namaa ilma dogongora. Namni hin dogongoree jiru. Yoo dogongoree jiraate Haimeen illee ati illee dogongortee jirta kanaan dura gisee meeqa. Dogongora immoo walii irra darbuudha. Walii irra darbanii wal qayeeshanii kana dhiisii jettee silkii illee irraa cufsiisuu dandeessa. Yoo burukeen harkaan bayinii jette. Yoo immoo akkuma jettee waa biraa qopheeffattee jirtaa siin jechaa jiru. Waa biraa bisheessatteeti sababa barbaaddeetta akka burukeerraa laayya'amtu yoo tees homaa miti rakkinaan qabu. Giddiitiin namni wal faana irra hin jiraatu hin jiru sa'aatii kanatti jaalala malee. Yoo jaalalli immoo hin jiraanne giddiitiin bakka ni dhaabadhu namaan jedhu hin jiru. Mirga keetiinis garuu immoo daanii jidduu isaaniitti bahe. Barbaachisaan amma godhamuu qabu. Daanee yoo jidduutiin baane jarri yoomuu tokko hin taane yoomuun araaraman. Daaneen jidduu jaraatii bahuu qaba. Yoo daanee fi suusiin yoo jidduu jaraatiin baane rakkisaa guddaadha. Ammallee suusiin illee harakaatti isheen hojjettu illee sirrii miti suusiinis. Yoo burukee jina deemtu haala isheen akka isheen ija keessa laalaa akka isheen godhataa akka isheen illee godhataa deemtu isheen illee. Gara lamaanittu jeroota kana sheexaana lamaan kana
rabbiin jidduu burukeef jidduu haayimeetii haa baasu dhugaa rabbii du'aa godhaafi jarri sheexaan lamaan kun jidduu jaraatee haa ba'an jarammoo rabbiin tokko haa godhu dhugaa rabbii bakka guddaatti namni isaan eegu bakka kanaa gadi bu'anii yoo isaan argamanii guyyaa tokkotti waggaa dheeraa deemanii farankii guyyaa tokkotti gizee kana lafa balleessanii akka kana karraranii akka kana dheeressanii namni xiqqaan isaan kadhatee dadhabuutti ga'anii jiru jechuudha amma jarri kun lamaan. Haayimeenis hin amanuu ani hin amanuu jettee jirti waan hin amanne tokko wajjiniin akkamiin waggaa amma kanaa teessee atillee yaa Haayimee kanaan duras ani waan baay'ee si dhiisee jira siin jechaa jira innis atillee akkuma inni waan baay'ee irra sii darbee jaalala wayyaa jaalala mo'adha jedhee si dhiisuu qabda jecha namaatiin hin adeemin maaliif jecha namaatiin deemu kanaafuu wallaahi baay'ee tokko ulfaata yoo akka kanaan itti fuufanii ani waa biraa miti dhugaa rabbii ilkaan akka walirraa fidhee ilkaan walirraa akka feetaa garuu ilkaan walirraa fixiina ilkaan walirraa fixan jennaan እኔ ምን አገባኝ ሁለተኛ ብሩኬን ሁለተኛ ዳኔ ጠብቅ እስኪ ወይ ነገ ብሩኬ ሲመጣ ጥርሰክ እንዳራገፍ ታለ ቆይ ቢምቢ ረፊ ሲል ቢምቢ አልክ ትጻፋለህ ደግሞ የነሱ ወንድሞቹን የሰደብን ነው መሰለኝ የኮሜንት ምናምን ያሉ ነው ሀፍትሽና መልየም ዛሬ ተው ዳንዬ ትፍ አትበል ረጋ ተረጋጋ ወንድም ምን ነው አበዛክ ትንሽ ስለዚህ ሃይሜ ለአንተ አትሆንም መቼም ስለዚህ ተፍ አትበለባት ረፊና ሱሲ ያዝና ውጡና ሃይሜና እና ብሩኬ ማል እናንተ ሁለታችሁ ስትውጡ እነሱ ደግሞ አንድ ላይ ሆነው እንደ ድሮ ይመልሳሉ። እናንተ አቃጣሮች ውጡ እነሱ ማል ወላሂ አስደብራውላ አስጠልታውላ ወላሂ እሱ ደግሞ እንዴት ያያል? ለምንድን ነው እሱን አይኑን እንደዚህ ብለህ ስልክ አታይም እንዴ አንተ? ምን ዝም ብሎ አይኑን ፈጥጦ ላይ ግራ ገባኝ። ደግሞ አማርኛ ስትበተብ አማርኛ ሁለተኛ ቋንቋኔ ያኔ ሁለተኛ ቋንቋ ነው። ስለዚህ ነው እንደፈለጉ ብዬ አንተባትቤ እንደፈለጉ ብዬ የምናገር እንደዚህ ብላል። እንደዚህ ነው እንግዲህ እንዳያችሁ። የኔ አማርኛ ደግሞ ቅር ካላችሁ ማለት ነው ሁለተኛ ቋንቋ ስለሆነብኝ ነው። ቅር እንዳትሉ። ስለዚህ የሃይሜ ኦዲየንሶች የብሩኬ ኦዲየንሶች ሱሲና ይሄ ሰውዬ ማላችሁ አስወጡ፣ ባካችሁ አስወጡ። ዳኔና ሱሲን አስወጡ። ሰላም የለም። እነሱ ካወጡ ከሆነ ሰላም የለም። መቼም ሃይሜም ብሩኬም አልጣረቁም መቼም። እነሱ ይሄ ሁለቱ ደግሞ እንዴት እንቅፋ አደርጎ አላሁ አክበር። ለምንድን ነው የምታቀፋው? ቅፈክ ሸጣን ሀያዞሽ ሃይሚዬ እቺ ቀን ታለም አንድ ቀን ብራንት ይሆናለች። መቼም አለ አትለዩ ብሩኬ ጋር እቺ ጨለማ አንድ ቀን ብራንት ይሆናለች። እውነት ይሄ ሁሉ ያልፋል አንድ ቀን። ወላሂ ፈተና ሁሉ አንድ ቀን ያልፋል። አከሲ ካያ ጆሌ ኬኛ አኩማ አርጊተን ከናን ፍቅርን ኩን በዳዳ አርጊተኒ ደምተኒ daftanii yoo daftanii qabanne deemtanii kuftu argitanii sheexan akkuma qaldiitti ijoollee kana si malee jireenyi koo warra waliin je'aa ture si malee lafan argu si malee jireenyi naan taatu warra waliin jechaa turetu har'a ijumaan si arguun barbaadu waliin jechaa jira.
barumsa mee fudhadhaa. Dhugaa rabbii fireendii qaba jettanii yoo teessanii maal garuu fireendii bichaa miti gizee laaltan Abrish ilaalame otoo fuudhee sargii godhatee jiru warra dur dhiisee bira darbetti itti deebi'ee duubaan haasofsiisa jechuudha. Kana rakkinnamu fireendii tees abbaa manaa jettanii itti biraa baatanii itti ol deebitanis saneen sanuma zabana isaati'a. Zabana gizee kanaa keessa jirra wanta ta'eefi wanti godhamu hin jiru. Wanti godhamu haadha akkasiirra rabbi nu qabii jechuudha. Dhugaa rabbi nama dabbara yoo ilaalan jireenya akkasii kana.